Yoya ashama harka fuudhee kabajamtootaa fi jaalatamtoota hordoftoota Michuu Miidiyaa jirra jirtu nageenyi keenya kan jaalalaa kan kabajaa bakkaa fi iddoo jirtanitti isiniif haa ta'u jecha warreen biyya alaa keessa teessanii nu daawwachaa jirtan marti keessanuu mana Michuutti argameetiin jira. Eenyudha kan mana Michuutti argame yookaan eenyu hin hojjettan ana simbootuu bidha jechuudha. Akkasumas obboleettiin teenya Kongiraataatee miseensa YouTube waan taatee fi baga gammad obboleettii jechuun dhufe maaliif dhufte jechuu dandeessanii tan immoo yoo asitti argitan akka rifannee ani baga gammad jechuudhumaaf dhufe mucattii jaalalaa waan taateef mana ishii deemeetiin akka maaliif isin jedhare akka maseentaniin immoo laayikii godhaa fi maaliif laayikii yoo gootan isin irraa hin hir'isu barnaamuma biraan geessanii sabskiraayib yoo gootan wantoota gadhiifamuu dhageessanii sheer yoo gootan immoo nama biraa fiddanii koomantii yoo barreessitan immoo nama jajjabeessitanii bakki dogoggora jirutti koomantii barreessaa isiniin jedha. Akkasumas immoo wanta dhufee fi michiyyeetii yaa baga gammaddee koongiraasiin jedheetiin jira. Dhugaa keetii baay'ee kan nama dadhabsuu fi baay'ee kan hirriiba nama dhorkuu baay'ee kan bakka maal isin jedhare kiroomii jechuun an akka kootti waggaa tokko keessa taa'ee jechuudha. Ammas immoo waggaa tokko keessa taa'ee jedhee nama biraa hafeetii hin beeku. Kanaaf immoo baay'ee kan nama dadhabsuu fi baay'ee tokko kan nama hirriibaree nama dhorkee eessaniin guuttadhee bakka akkanaa gaha jedhanii kanaafuu baga milkooftee baga yoo nageessee baga asiisi geessin jechuun jaalladha. Akkasumas immoo hadha firii dadhabbii keetii argatti malee ganaa waa hedduu fi tarkaanfii lamaffaa tarkaanfii sadaffaa ganaa si barbaachisa. Kun tarkaanfii tokkoffaa waan ta'eef irratti jabaadhuti waan saba keetiif ta'u waan nama keetiif ta'u akka irratti hojjettu abdiidhaan si eeggana jechuudha. Akkasumas illee warreen duuba jirtan immoo akka isin as geessaniif isin waliin jirra isin bira dhaabbanna. Kanaaf immoo warreen isin bira darbanis bira dhaqaanaa ishee gochuudhaan jajjabeessaa koomantiidhuma barreessaa. Kanaa isiniin jechuun jaalladha. Har'a mana Michuutiin baga gammadde jedheetiin jira. Kongiraa irra deebi'ee ammallee baga gammadde kara fuulduraatti immoo waa baay'ee fi wantoota garaagaraa akka irraa hojjettu akka itti hojjettu akka itti milkooftu abdiin qabasiin jedha. Waan saba keetiif ta'u wanta namaaf ta'a jettee yaaddu akka hojjettee nu biraan geessu siin jenna. Kana attaansuudhaan immoo warreen maatii Michuu hin taane subscribe godhaa fi jajjabeessaa wal bira dhaabbadhaa jecha jiru dogoggorri kana jedhaa wal bira dhaabbadhaa isiniin jechuun jaalladha. Maarree jaalatamtoota fi kabajamtoota Michuu Miidiyaa kanuma fakkaata har'aaf kanuma isinii qabadhee dhufa waan keessa kiyyadnatti dhagahame kongiraa jechuun maaliin dhufe tarii yoo viidiyoo biraatiin mana ishiitti wal arginaa yoo wal arguu ba'an immoo agasiin nagaan tura isin jaalladha hordoftoota Michuu Miidiyaa. Nageenyi fi jaalalli Waaqayyoo bakkaaf haala jirtanitti isiniif haa ta'u. Obboleeyyan koo amantaa biroo taata yoyyaa ashamaa harka fuunee jirtu nagaa keessanii nageenyi koo bakkaaf haala jirtanitti isiniif haa ta'u jecha ani nama nan beekneef maskii fiqiriidha. Maskii fiqiriin immoo har'a maal nu qabdee dhufte jechuu dandeessu. Egaa ani kanan itti argamu kanan dhufeefis obboleettitoo kanan baay'ee jaalladhuu fi kanan baay'ee itti gammadu hojii ishii kamirrattuu kanan baay'ee itti galateeffadhu baga gammadde ishiidhaan jechuutiin dhufe. Obboleettiin keenya kun eenyu ishii yoo jettan Michuu Miidiyaa. Michuu Miidiyaa egaa baga gammaddee baga kiroomii keessaa baatessiin jira. Ji'oota dheeraaf kiroomii keessatti isaa 24 turtee kan taate har'a immoo monetaayizii taatee jirti waan ta'eef baga gammaddeessiin jira. Akkasuma obboleeyyan keenya jala jirtanirree abdii hin kutatinaa jabaadhaan isiniin jedha. Egaa Michuun har'a kanas geessee maatis qophaa guuttattee osoo hin taane akkasuma sa'aatillee qophaa guuttattee osoo hin taane obboleeyyan koo ishee biraa cinaa dhaabbattanii jabaadhu kiroomii keessaanii baata jettanii cimcimsitan hedduu galatooma. Hundi keessanuu gammachuun Michuu Miidiyaa gammachuu obboleeyyan keenya hunda isaanii maraati waan ta'eef gammachuu Oromoo maraati hundi keessanuu warreen silkii keessan jalatti gubdanirree hedduu galatoomaa hedduu isin jaalladhaa. Michiyyee baga gammadde baga Waaqayyoon kiroomii kana keessaa si baase sin jedha. Asumatti aansee egaa Michuun har'a kiroomii xumurtee waa hunda munii taatee xumurtee osoo hin taane waa hedduudha kan kana caalatu nama eeggachuutii danda'a. Egaa kan kara fuulduraa dhufuufis obsaan keessa dabarsuudha. Egaa yuutuubii ta'uun abbaa yuutuubii yoo taate obsa guddaa si barbaachisa jechuudha.
YouTube kanarratti chaalenjiyoota hedduudha kan nama mudatu. Chaalenjii sana tokkichuma qoramtee abdii kutuu osoo hin taane obsaan wanti bira hin gaamne hin jiru yeroo sitti fudhata. Yoo obsa qabaatte immoo bakka galma keettii fi bakka yaadde sana inuma geessa jechuudha. Kanaafuu michiyyee miidiyaan kee kun miidiyaa nagaa kan dhaloonni boruu waa hedduu sirraa baratanii fi wanta gaarii wanta barnoota ta'e sirraa baratan siifaa ta'u miidiyaan keessin jedha. Atillee jabaadhu miidiyaa kee kanarratti hojjedhu wanta bareedaa akka sirraa barannu waaqayyo si haa taasisu sin jedha. Egaa warreen michuu jabeessitanii asiin geessanii maatis sa'aatis guuttaniif akkasuma kara fuulduraallee fuuldura dhaabbadhaa biraa hin deemina. Laayik sheer gochuudhaan jajjabeessaan isiniin jedha. Bakka ishiin dogoggora qabdutti immoo michuu dogoggora qabdaa sitti jettanii koomentii jalaan barreessuu fi indagatinaan isiniin jedha. Egaa obboleettii koo michuu hedduu kanan jaalladhuu fi nama hedduu kabajuudha. Baga kiroomii keessaa si baase siin jedha. Jabaadhu itti hojjedhu. Kan kara fuuldura chaalenjii siqunna mulleenii obsaan dabarsi nama cimtuudha. Ammallee cimiti. Miidiyaan kee miidiyaa gaarii, miidiyaa sabni kee wanta gaarii irraa baratu siifaa ta'u siin jedha. Asumaan obboleeyyan koo michuu qofa miti kan gammade hundi keenya gammannee jirra waan ta'eef hedduu galatoomaa warreen michuu ciccimsitan hundumti keessanuu maqaa keessan waamee hin xumuru waan ta'eef hundi keessanuu galatoomaa. Galanni keessan bilisummaa haa ta'u. Akkasuma warreen date jirtanii warreen kiroomii keessa ammallee jirtan nutillee sin bukkee jirra eessumaa sin biraa hin naqu isiniin jedha. Jabaadhaa isinillee guyyaa waaqayyoon jedhe egaa suutaan bahamee miti ree guyyaa tokkoon hin bahamu. Obsa nama barbaachisa kiroomii keessaa bahuun. Kanaafuu jabaadhaa isinillee sin bukkee jirra sin cinaatii jirra. Kanaaf jabaadhaa abdii hin kutinaan isiniin jedha. Kanaaf laayik sheer gochuudhaan hin dagatina. Warreen immoo maamila Masii Fiqirii hin taane koottaa maamila keenyatti dabalaa nu jajjabeessaa isiniin jenna. Kanaaf obboleeyyan koo wal jajjabeessuu wal gorfachuun aadaa barsiifatanuuf haa ta'u. Yeroo baay'ee nuyi afaan hin jenna malee namni wal gargaaru hin jiru. Hundumtuu kanuma isaatii qabatee kaataa garuu kuni ta'uutii hin qabu. Nuti yoo waliin jajjabeessine umtuun hin jajjabeessu innalaa dhufee hin jajjabeessu. Bakkan dogoggora qabutti bakka kanatti dogoggora qaba viidiyoon kee bakka kana gootee akkas sirreessuu qabda jettanii yoo na gorfattan anillee waan sana irraa fooyyee ta'uutii hin danda'a. Namni gaa tokkichuma wanta haala viidiyootti gallakkisan haala viidiyootti hojjetan tokkichaa miti kan baru. Adeemsa keessa obboleeyyan keenya warra nu ol jiran isaanillee viidiyoo isaanii ilaallee akka isaan jalaa barannu taasisa waan ta'eef bakka qeeqni jirutti bakka kanatti sirreeffadhu jedhaatii nu gorfadhaan isiniin jedha. Kanaaf obboloota koo hedduun sin jaalladha. Hedduu takka galatoomaa michiyyee baga gammadde irra deebi'eeta sin jedha. Egaa michuu biraa hin hafina hundi keessanuu mana walii dhandhee walaa jajjabeessinu. Laayik, sabiskiraayib, sheerii walaaf haa goonu. Sheeriin hin kaffalchiisu. Kanaafuu hedduu galatoomaan isiniin jedha. Anka viidiyoo biraa yookiin wanta biraatiin walitti deebinutti turtii